Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota OGMS Miidiyaa bitootessa 27 oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu kan isinitti himu ani Gadaa Bultum. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin marii seenuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo gosa shororkeessummaa keessaa baasuu qabaa jedhame. Muzayyiin Kadir akka ta'utti qindeessee jira. Mootummaa waraana bilisummaa waliin marii seenuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo gosa shororkeessummaa keessaa baasuu qaba jedhamee jira. Lola waggoota afran darbaniif Oromiyaa keessatti adeemaa ture akka dhaabbatu dhiibbaa daran cimee itti fufee jira. Miseensonni paarlamaa biyyattii, paartileen siyaasaa fi uummanni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akka mari'atan gaafachaa jiru. Waggoota afran darbaniif waraanni Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Paartileen adda addaa waraanni kun karaa nagaan akka xumuramu waamicha dhiyeessan, garuu waamichi kun osoo hin dhageeffatamin hafee jira. Paartileen siyaasaa Oromoo, Koongirensii Federaalaa Oromoo fi Addi Bilisummaa Oromoo dabalatee mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaatiif carraa akka kennan irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama biraatiin mootummaan qaama sadaffaa waliin mari'achuuf fedhii yoo qabaate mari'achuuf fedhii akka qabu ibsaa ture jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Antoonii Bilinkan daawwannaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad waliin Itoophiyaa taasisaniin haalli Oromiyaa nu yaaddeesse mariidhaan furmaata argachuu qaba jedhanii jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kora idilee Oromiyaa ja'affaa fulbaana 17 bara 2015 gaggeeffame irratti haasaa taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo waliin araarri akka uumamu gaafatanii jiru. Wanti nuti karaa nagaan furuu hin dandeenye hin jiru, humni kamuu madaa hin barbaachifne kafaluu hin qabu jedhu Shimallis. Waldhabdeen kun karaa nagaa xumuramuu qaba jechuun pirezidaantichi yeroo lammataaf yaada uummataa kan kennan ta'uu ibsamee jira. Haa ta'u malee namoonni hedduun ragaan qabatamaan hin jiru jechuun yaaddoo keessa jiru. Torbee darbe miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa miseensota badhaadhinaa ta'an Oromiyaa keessaa filataman Gamtaa Afrikaaf xalayaa barreessanii waldhabdee Oromiyaa keessatti ga'ee jiddu galeessaa akka taphatan gaafatanii jiru. Haliillaa jimaata darbe aanaa Fantaallee Ardaa jireen karra irratti humnoota mootummaatiin raawwatameen namoonni 14 miidhaa qaamaa hamaaf saaxilamanii jiru. Bal'ee oduu kanaatiif Muzayyiin Kadir. Haleellaa jimaata darbe aanaa Fantaallee Ardaa jireen karraa irratti humnoota mootummaatiin raawwatameen namoonni 14 miidhaa qaama hamaaf saaxilamanii jiru. Dilbata kaleessas humni mootummaa kun hawaasa nagaa Karrayyuu waliin wal lolee oole. Karaa biraatiin immoo humnoonni Amaaraa weerara walirraa hin cinne aanaa kanarratti gaggeessuu itti fufanii jiru. Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee fi Boosat keessatti gidiraan humnoonni mootummaa uummata irraan gahaa jiran hammaatee jira. Waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf jedhamee kan bobbaafame qaamni mootummaa namoota nagaa julmaan fixaa hidhaa qeerraa buqqisaa jira jedhame. Aanaa Boosat bakkeewwan akka Doonii, Bofaa fi Nuuraa Heeraa jedhaman keessatti hidhattoonni mootummaa itti yaadanii namoota nagaa fixaa akka jiran OGMS irraa deddeebiin gabaasaa ture. Sababa kanaan hawaasni nagaan bahee galuu dadhabee jiraachuu maddi oduu fi odeeffannoo OGMS addeessee jira. Aanaa Fantaallee Ardaa garaagaraa keessatti humni mootummaan bobbaasee fi hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa bobbaafaman gochaawwan shororkeessummaa raawwachaa jiraachuu himan. Humnoonni addaa Oromiyaa sababa tokko malee qe'ee abbootii gadaa kan tuuta gadaa Michillee deemuun fixiinsa muddee bara 2021 keessa abbootii gadaa irratti raawwate irra deebiin raawwachuuf akka ture himamee jira. Reebicha hamaa namoota 14 irratti qe'ee kanatti jimaata darbe jechuunis bitootessa 24 raawwatameen namoonni 2 akka malee miidhamanii wal'aansarra jiraachuu maddeen keenya kan aanaa Fantaallee himanii jiru. Dilbata kaleessaa yookaan bitootessa 26 bara 2023 bifuma wal fakkaatuun humni mootummaa kun hawaasa Karrayyuu irratti lola banee akka oole maddii oduu fi odeeffannoo OGMS himanii jiru. Akeekni duula kanaa woboo adamsuu haa jedhamu malee aanaa Fantaallee ammatti mandhee waraanichaa akka hin taane hawaasni Karrayyuu ni dubbatu. Mootummaan humna ofii qisaasessuu fi uummata nagaa fixuu malee sochii kanarraa bu'aan buufatu
dubbatu tokko akka hin jirre himan. Humna bobbaasee kan qe'ee keessa deeme manguddoota, dargaggoota, daa'imaa fi dubartoota yakka tokko malee fixaa jiru akka nurraa kaasu jechuunis gaafatanii jiru. Karaa biraatiin immoo humnoonni Amaaraa weerara walirraa hin cinne aanaa Fantaallee irratti gaggeessu itti fufanii jiru. Humni kun akkuma tana dura weerara lafaa, saamichaa fi ajjeechaa itti fufee jira jedhu jiraattonni. Torbaan darbe keessa miseensi tuuta gadaa Michellee Hawaas Mootolee haleellaa humnoota kanneeniin irratti banameen miidhamanii osoo wal'aanamaa jiranuu lubbuun darbuu isaanii ni yaadatama. Qarqara galaana Tuniiziyaatti godaantonni 29 du'uun dhaga'amee jira. Dabalata qabna. Qarqara galaana Tuniiziyaatti garaagarummaa sa'aatiiwwan muraasaa keessatti bidiruuwwan lama dhidhimoo hordofee yoo xiqqate baqattoonni 29 du'uu isaanii qondaaltonni biyyattii himaniiru. Godaantonni biyyoota gammoojjii Saharaan gadii kun galaana Meeditiraaniyaa irraan gara Xaaliyaanitti ce'uuf yaalaa kan turanidha. Guyyoota arfan darbanis bidiruuwwan 4 kanneen biroos dhidhimuun isaanii ni yaadatama. Godaantonni galaanatti dhidhimuun kan dhaga'ame Tuniiziyaan godaantonni hin galmoofne biyya ishee akka hin seenne ittisuuf duula jalqabdee hordofeeti. Qondaaltonni odola Leempaaduusaa sa'aatiiwwan 24 darban keessa godaantonni 2500 sa'aatii 24 keessatti erga naannicha qaqqabaniin booda dhimmichi yaaddessaa ta'uu beeksisan. Ministeerri muummee Xaaliyaan Giorgia Meloni Awurooppaan dambalii godaantota guddaa arguuf jirti jedhan. Gabaasni dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka agarsiisutti ammoo Tuniiziyaa irraan ka'uun yoo xiqqate godaantonni 12,000 ol barana qarqara qaama galaanaa Xaaliyaan qaqqabaniiru jedhe. Yeroo darbe yeroo wal fakkaatutti godaantonni Tuniiziyaa irraan Xaaliyaan qaqqaban 1,300 turan. Haa ta'u malee bidiruuwwan 80tti dhiyaatan guyyoota arfan darban gara Awurooppaatti qajeelaa kan turan yoo ta'u, eegdonni daangaa Tuniiziyaa godaantonni galaanarraan akka hin qaxxaamurre tarkaanfii fudhachaa jiraachuu gabaasni Reuters kan agarsiisedha. Reuters eegdonni daangaa Tuniiziyaa godaantota 3,000 ol hidhaniiru jedha. Ji'a darbe pirezidaantiin Tuniiziyaa Kaayis Saayid godaantonni biyyoota gammoojjii Saharaan gadirraa dhufan yakka hedduu raawwatan jechuun qobsummaa uummataa jijjiiruuf deemu jedhanii himatan. Qeeqni Kaayis Saayid dhiyeesse gamtaan Afrikaa yoo qeequ gartuuleen mirga namoomaa haasaa jibba sanyummaati jechuunis ni balaaleffatu. Kana qofayyuu miti haasaan pirezidaantii Tuniiziyaa kun lammiilee biyyoota gammoojjii Saharaa gadi jiranitti yaaddoo uumeera. Godaantonni muraasni jibbi sanyummaa isaan mudatu dabalaa jiraachuus himanii jiru. Tuniiziyaan godaantota simachuu irratti obsa dhabnaan biyyoonni akka Burkiinaa Faasoo fi Giinii lammiileen isaanii gara biyya isaaniitti deebisaa jiru. Waliigalteen dhaabbata faayinaansii IMF waliin taasiftu erga gufatee as dinagdeen Tuniiziyaas qorree jira. Kan hordofuun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan Tuniiziyaan deeggarsa maallaqaa irratti IMF waliin saffisaan waliigaluu qabdi jedhan. Humni ittisa Raashiyaa diroonii Yuukireen lafaan dha'uu Mooskoon himtee jirti. Caaltuu Fayyisaa bal'ee oduu kana qindeessitee jirti. Humni ittisa Raashiyaa diroonii Yuukireen lafaan dha'uu Mooskoon himte. Dirooniin kun kan haleelame magaalaa Kireyevask daangaa Yuukireen irraa kiiloomeetira 400 fagaattee argamtuttidha jedheera humni ittisa Raashiyaa. Miidiyaan biyyaalessaa Raashiyaa erga dirooniin lafaan dhahamteen booda dhohinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 3 miidhamaniiru jedhe. Yuukireen kanaan dura namoota nagaa Raashiyaa keessatti adeeluun himannaa irratti dhiyaate kan waakkatte yoo ta'u, taatee miilanaa irratti immoo homaa hin jenne. Raashiyaan Yuukireen loluuf dirooniiwwan 100 lakkaa'aman bobbaasteetti. Humnoonni nageenya Raashiyaa diroonii rukutanii kuffisan TU-441 UAV akka jedhamuu fi waan dho'u akka of keessaa qabu himan. Wiirtuu magaalaa iddoo dirooniin kun haleelametti boolli guddaan uumameera. Gamoowwan manneen jireenyaa magaalittii keessa jiran baay'een miidhamaniiru. Bakka balaan itti dhaqqabe Tuulaa jedhamuu fi magaalaa Mooskoo irraa gara kibbaa kiiloomeetira 220 fagaatti argamtu kana keessatti miidhaan hamaan hin qaqqabne. Ministeerri ittisa Raashiyaa ibsa baaseen Yuukireen haleellaa raawwachuuf yaalte jechuun himate. Sirni fayyaa xiyyaara humna qilleensaa Raashiyaa naannoo diroonii rukutamte keessatti bobbaafameera jedhe ministeerichi. Keessumaa teekinooloojiin waraanaa Poolii 21 jedhamu haleellaa diroonii Yuukireen raawwatte qolachuuf danda'eera jedhe. Muddee keessaa ogeessonni humna qilleensaa Raashiyaa 3 naannoo buufata humna qilleensaa Enjilis jedhamutti caccabaa diroonii rukutamanii lubbuun isaanii darbeera. Buufanni humna qilleensaa Enjilis jedhamu Raashiyaan Yuukireen erga weerartee as haleellaa misaayilaa raawwachuuf iddoo irra deddeebiin fayyadamtuudha. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhufne kanumaa waan nu daawwattaniif galatooma.